nama dhiifama gaafachuun guddina gaafadhu jookar keenya wallaahi gaafadhu. No, wallahi. Dhiifama nama gaafachuun guddina gaafadhu. Takka jireenya kiyyaratti nama dhiifama gaafadhee hin beeku. Wallahi kun rabbii tokko itti na beeka. Yaa Inni galaami. uummata bal'aa, uummata kabajaa qabu, uummata sharafa qabu jee dhiifama gaafadhu. Dhiifama dha Facebook irra. Jecha wayii beektaa roobsan afaan na baase beektaa? Jecha badaa wayii jecha wayii akka tasaa roobsan afaan na baase. Kanarra jawaariin dhiifama gaafadhe. Taaftaa wadhannante. Foonaa dha nama dhiifama gaafachuu jaalladha. Uummata kana ju'aani jaalu. Akkanuma ani garaan dhiifama gaafadhu. Eenyuun dhiifama gaafadha? Uummata Oromoo kana keessatti uummata sikkoo mandoo dhiifama gaafadhu yaa Joker. Ijazaan abuuta baatan aseen. Riyaadin keessa dhiira arsii maqaa balleessite kingi Ahmadamaan. Kanuma itti dhiira arsii maqaa balleessite gumaasan kafalaa. Wallahi ijazaan abuuta. Siifin bu'aa eessa jirta dhugaa rabbi siifin bu'aati meeti atummaan dhiifama gaafadhu uummanni kun aanu fayyu. Gaafa shamarra harargeetti as keessa magaalaa kana keessa wal gudee numaan wargaan turre sartaa meessa na gaafatta. Ayyeenaafi amma arsii fi harargee walitti naaraaramnu wal fuunee lamoota kadhallee walitti araarsinu. No, waliin fuudhu ijaaza wal buufanna. Waliin fuudhan fedhu ijaaza wal buufanna. Waadaan asii nama ijaaza namaan bu'allaan rabbi sodaadha. Kulle keenya amatu ima buute maal keenya kamaalu maqaa balleessite buutee fi. Wallahi buunee fakkaata isaa wal garra malee ijaazaan buufaa nama guddaa waan taatee ijoollee. Maal nama maqaa balleessite dhiirichi komandoo adaa kanumaa jetteetiin gurbaa burcituu irra dha'ee barree keessa ol deebi'ee wantichi isaa maal taate. La wallahi la naan buunee wallahi dinka saddoo hojjetee malee goone waan sanu gabal bar nama rabbis daatu muta waa bar. Fuulle gurbaan burcii qabaami. Kingi kamal burciin qabamu hin qabu. Garaani qabamu hin qabu. Burciin harka qabu rajaa harke halaalatti harke. Silumayyuu ati halaalatti agartee burciin qabamu hin qabu garaa natti. Ni qabu. Innaa wanta isaa irratti gadi dhayeetiin ol deebise kaaya. Wanta isaa sanii burciitu ol deebise. Ati wajjira fi harke kiramaa wajjira fi farannaan maal taate obboleessa kiyyan jaarsatti qaba. Mee obboleessa keenyaan jedhini yoona shamarran obboleessa kee waan jette naara. Yenee fikir yenee wuddi bareedaa kenna waan jette maalidha mee maaltu narraa hir'ate. Ayyee jookar yoo as gaafa duudhu siiree sinna uraasti mee waraabaa bakka tana ijoollee. Ati amma arsii fi gana arsii fi jimma jinni yoo oltu keessa ni galta. Keessa ni galta gana. Eenyu. Yoo maali wallolte. Yoo arsii fi namni biraa walloole arsii fi arabni wallolte arsii fi wallolte keessa ni galta. Lola xiqqoo keessan galu lola qiyaamaa bu'u lola gartee lola jabaa namni jajjabaan seenee ta'e hin seena. Lola. Joker, waa'ee lolaa asitanii ammallee hin jiiltani. Wayyee. Waa'ee lolaa asitanii hin jiiltani ammallee waa'ee lolaa asitanii. Arsii fi arabni loole qabeetti dhugaa irraa kaasee dhugaan dha jedhu. Urga gaafa jawaar poosti na godhe wallaahi yaasu. Surree uffachuu dhiisee kun qamisiin deemaa jira. Marxoo uffadhee marxoon jiraadha. Maali? Maaliif? Abboorga gaafa jawaar nama tasee dhiimbee kun marxoo maan deema wallaahi. Mudhiin tiyya amma mudhii irraa surree hin qabu marxoo malee. Maal jechuudha? Enna jookaree siin jedhamu amma jookari maree maqaan kee? Jawaare moo jookare? Ani wallahi Andiriyaa kana ani jira erga jawaar nama tasee jechuu jijjiirrachuu wallaalee. Shorbaan kee bilchaatee kulle shorbaa irra kaadhee biraa rafette. Ini gartee bi kunoo. Marxoo irra qaba. Maal irra kaadhee Makinaan isaa maal inni bada kabate fincaan ta'u maamma si dhufamu? Maa shirritti hin ta'e? Wallahi waan rakkaadha isin garsiisaa qo'a silkii waan rakkaadhu barbaadadha. Jaarkaanii kana rakkaadha qo'a. Sila maa shirritti hin ta'e taree surree waan biraa qaba. Mee qo'a abbaa waan silkii dhabu. Harje jaarwaan uummata godhe kulle yeroo malee akka wanni ji'aatti dhufu sii godhe. Wallahi uuri takkaa tokko sodaadheen beeku rabbina shaahidaa wallahi wabillahi karim sodaadheen beeku garuu immoo
gurbaan kun burjee qaba si galtee burjee qaba. Anamma wayyaana dhiifama gaafachuu qabne ilmaan Oromoo guutuu walii gara galle gurbaan nama sodaachisa lubbuuf wayyaana wallahi billahi yoo kan dhugaa dubbanne dhugama yoo dubbanne jawaari matu waa wayii qaba waa wayii ka dalagate wayii ka waa wayii qaba. Awwaani martoo ni garbiyaa jira barbaadaan isin hafuudhu. Harkaan jira bar jookar harkaan jira nati keessa kaati. If guddis. Jawaar Muhammad amma qaraa miti osoo mootummaan gizee takkatti hidhee gaafii gaala qabannee itti dhayne oolaa miti. Yoo gaalaan nuti. Jawaar maqaa sagaaf nama fincaansi hudha. Dhugama. Osoo nama hin kaasu. Ede kunuma. Lafee ofii. Mikinaan shirri finteettu kun mica sirraa gadi bu'a. Paantii jalaa qabda. Fincaantu yeroo daqiiqaatti dhufa jookari. Ana haadha bara. Wallotti fakkaatu jeetii hafu miskinni. Telegas meena. Sirraa buuti. Paantii jalaan qabdaami. Maali kulle maali re ati biyya oo. Garuu anjuu nama macani ishee macarrashaa ta macani du'a qarnaati wallahi. Ayya sihii biyya oo ajiru ka akkanatti fincaana maamma si dhufu. Anamma ka osoo ka biyya faranjii jiru. Jookar bara akka gaaf annama ay gubbaa daratii dhiibee taa'aa jiru eenyuun fa'a argee ta jookari maafi hafarsoo. Kullellee wayita laayifii seentu akka waan wannaa wayii seenuuti beektaa jidduun deebi'aa jidduun baddisiille. Wallahi billahi Waalaikum salaam. Mewaa dubbadha goya boo rabbi giddiin qabu sillee ol baasee oduwati wanni jettu baarakallaa fiikum jookar. Amin. Anama waa ajjechaadhaan nabaasan hiree arrabaa yoo ta'e malee. Okay, gaming kiyya guyyaa fudhatame. Jaraan an dubbiftanii hin dubbadha. Kiyya arraba waa waggaa shanii na fidanii bara dhaqotanii uummanni cinqaa keessa seenee narraa. Dubbadhu. Jookar kiyya waan na godha. Suuraa kiyya kubbaa dirreen tuttaa dirree keenya keessatti waa'ee geemaan taphatin dirreen tuttaa dirree teenya. Ajandaan keenya. Okay, accounting kiyya guddina adabee Check buddeen dura jedhee tokkotu jabu gadi mabeeta. Rabbi sinaafitu yaake. Dhageeffa jookar accounting kiyya guddina adabee accounting makanaan taphadhaa accounting guddina adabee follow godhaa namni 2,600 kun warri viidiyoo dalagaa hin jirre warri profaayilii kaataa hin jirre guyyaan kun hin darbu seenaa hin darbaa adaraa kee hin hafinii. Barakallah fiikum. Amma profaayilii nama jijjiiradhu bara akka waan makiinaan na nyaateeti kan warra ta'a kun waggaa meeqa. Amma walumaa gala na dhageeffadha. Namni 2,500 kun suuraa irraa na finaadha. Ani amma eessattu iyyuu isin jalaan bahanii nama ummata kana ummata jalaa bahanii miti beekta. Walumaa gala tiktookiin irratti waan shamtuu san dalagillee kanaa miti tiktookiin sun waggaa 5 viidiyoo irratti waraabne hin gatee hin darbee tafaatuun yoo diddan isin naqaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma naafi nuufi simbar dhaggeeffadha nuufi amma nuufi simbar dura wal arrabsoo turre na beektaa meegandaan. Amma rabbiin qorii takka nu nyaachisee doosee teenya waliin barbaadachaa jirra. Alhamdulillah yaa rabbii doosee teenya barbaadaa jirra waliin. Ani wallahi dhugaa jiru isinitti maarra gaafa shamarri harargee qoma ofiitti na qabdee nama nagaa ta'e wallahi ka dura balaa barbaadu ka dura bakka cinqaa malee bakka nagaa ooli nan gumne gartee miti. Urga gaafa shamarri harargee qoma ofiitti na qabde wallahi shamarri harargee tun dhugumaan akka aadaniin laphii namaa qabbaneesni waan fedhe akka kadir martu fedhe san shamarran harargee aanani dhugaa laalaa jedheebi isin qabbaneesni. Urga gaafa harargee harma ofii jirtuutti na qabde. Jookar mee qoy kuullee mee qoy anamma waa sitti bada dhageeffadhu ta'u bulummaa wallahi goddanyaa jedhu. Walumaa gala waan ganda jedhame kana baasiif keessaa darbe anas siin jedhe lamin dode taaqalle wanni inni nama fayyadu takka hin jiru. Oromummaa Oromiyaa jedhi malee amma reef illee waa dubbataa turte.
wallahi ganda waan jedhame ganda tikeessa dhalatte arsiidhaan arsii matana hin beeku jedhi oromiyaa bichaadhaan oromoo guutuudhaan dhibee takka allaati baasi ምንም ነገር አያረግልም አይደለም ገና አልበሰልክም ማለት ነው ገና አምልጫለሁ አና ኦሮሚያ ለምፈዱ ሀረርገሌ ለምፈዱ አርስሌ ለምፈዱ ወሁ ወተከም ፈዱ አሸኝ ፍሮላቴ ለንተ ኦሮሞማ ከየሰጡ ፍራ ካሱ እንደንደ ኦሮሞማ ከየሰጡ ፍራ ካሱ እንደንደ ተገንዳተን ኦፍ ኬሳ ባስ ተገንዳቱን መርዚ ጉዶ መርዚ አሞ ሲለም ፈየነ መርዚ ፉቴ ቅለት ሲገቱ ቅለት የገት በደለ አሞ ተሲንፈየን ተቡዋን ቀም ወላ amma onne mali nida amma onne mali waye ganda dubanna wallahi takani nama soda dembe ko kuma fulu nama jettisani takka gafa kanda na mali arabsinu walle balle sinu wasoda nembenu abbo guyya lubbu nutti dufte bar akka wa malash kan dufte ti guyya jawari postinu ko de bari wallahi billahi shirritin jirram yatta kuno akka gaf saniti wallahi raga dari di bar surre kadu damne bar shirritin de ma jira mal dalta kuno usme jawar postinu ko de namicha tigalchite kuno usme miti wallahi usme miti umman usme akka gafa badeti umman TikTok usmo jede baafate keessa zozora usme ela bishani uso juar de eso que se era que está ferido barbada amma jolle wayille laynu dabbale murade dabbalta kolle qabame jede dengata dufi alhamdulillah akka namati fi miti akka rabbiti bahe jira jeda beesa sopa micha wole jesan jela nammo usmen achi bude sai abu wallahi billahi ila me wa usme barbada haradi bi gurban khale wata jen wallahi me daga kulle daga ila wa tima wallahi yo jawar gocha kana hala amma man tase kana ni jolle kana kana ti isute lamu jawar aka wa goden nan de ne be argiti jolle wallahi yo duga amma barnama goddugan to ko ce kaba me kasirna nagarre barabbo sura sa nagarre video sa nagarre wonna ma jiru remo itti disa yote muzammilo enu kabame muzammil mali sura mer muzammili sura nisa raga mali jawar post namni takka hinagaram ne bar dugomanti kasibila arkisu tokko na nagaru jawar warra dubai ka warra dubai seeratin deesin ka seerille qallali alaqam haga amma jawar akka post gode kana ni disa yote jechu watakka kan wada wontumma so dalu takkan jiru ugajiru siritima wan barbani dara jawusha akka barbani ustad gubban nu dhageeffata arta gadiseen me waan kadatti gubbaa jira bar jawar gasseen mulala galman gau qaba jawar gasseen kun warra tilattafte darati nafa'ee sitti maa jira akka tigochuu qaba oome koy jawwati dhaamsa dabarsa kun obbo Jookar obbo Jookar gaalla tokkichi Jookar waan kana bakka callisaa yaake cufaanurraa yaake gamni kana cutanii namni lubbuu namaa balleessu wallahi si argee dhooluu qaba maal abbaa isi suuraan teenyaa salamtoo feete suuraan teenyaaf jinni nuti bara waan akka balleessu dhugaa keessani wallahi namni haadha hiyyeessa kan boochise qabamuu qaba maal abbaa isi lubbuu takkitti eechaaf nama dile kana nageenya dhorkuun gaariin wallahi kulle daga bari ila daga fada warri shatti qabdani warri waa balleessitanii sodaataa jirtanii booyaa malee taanaan jechuudha ana akka mataa kiyyatti qulqulluudha uf beeka waan nama godhan qabu jecha miidiyaa irraa yoo ta'e jecha miidiyaatiif afaan kiyyaa miti waan barbaadennaa qaxxaatu oromoon jawaar muhammad waan fadhennaa haa qaxxa'u garuu dhageeffadhaa ila ani jawaar muhammad haa xiqqaatuun fedhu ufii xiqqaachuu fedha malee ufii salphachuu fedha malee ufii waan barbaade ta'uu barbaada malee ufii hidhamuu barbaada malee jawaar muhammadi haa xiqqaatuun fedhu jawaar muhammadiif waan guddaa fedhan hooy ijoollee kana amma akkate qabsiiseetiin sadarkaa amma irra jiru kanaan jechuudha akka amma poosti godhu kanaan ijoollee kan hidhatti guursisee jedhe akka waa godhuu danda'uuf akka waan barullee waan fedhe godhu gartee miti onnee namaatu abdata yaran wallaahi wal sabuu miti hidda waan kanaallee kutuudhaaf jechuudha biyaansi biyya seerri qallalee nama qabuudhaaf qallalu keessa jawwisha daddaftee waa wayinuu mul'isuu qabda maaliifi namni baay'een gurra banee isa eegaa jira beena ija banee eegaa bira Dubaay keessa ijoollee jimmaa lama qofa jira jara lamaa yoo ho'isisanii dubbiin waan biraan fakkaatu akkami fakkaatti ma
waan bira fakkaatti yoo amma toofiqii fi mi'attii san qofa hiisifte moo wallaahi waan bira fakkaatti oromoo ta biraa qabu jirtu kaa dubaayii keessa na dhageeffadhu dabaluudha ka biraallee maa guute namni hin jira eenyuun nimee gara namni maa ima jira na fakkaate jira lamaan bichaa dhaarema no dubaayii keessa jira lamaan qofa waan abiyyi jibbuu hiisiseedha nama sanillee gaafa oromoo taawwan amma ta dubaayii jirtu ta suudii jirtu yoo dadhabee jira lamaan qofa dubaayitti hiisisee hin dadhabu kaa hojiin asumaan eegala bar hin dadhabu oromoo dubaayii suudii jirtullee hundayyuu ta biyya Eurooppillee wanni inni dadhabuuf hin jiru yoo ka danda'u jalaa seera dhiyeessee ummatatti argisiisu. Kun ajandaa jijjiiree jira bari jedhana. Ajandaa jijjiiree jira bari jaartii waa Itoophiyaa eegalee bari. Hagan manumaan taasisanii bar kana boodumaan dhufan jennee bari. No waa'ee Dubaay warra dallaalaatitti illee dhufaa jira bar. Dubaay bar hojii guddaa uumaa jira. Warra Dubaay dallaalaa waliin makee qabuu qaba. Michaarma baasteere. Akkama ila. Ana kosi jamar ko jogar jelcha fadhi do jedhu maal jechuudha naa hima oromoo warri na dhibdee gammana arrabsee jawaar wallahi fadhi do bar fadhi do dhaliini fadhi do kana jedhee wai ka fadhi do dhaliini ani maaruma kam fadhi do jechuun naa hima wallahi billahi maal jecha maal jechuudha na dhibdee mataa keessa na deemti ofaa ole guyyaa sai fadhi do jechuun akka ganda kennatti wannaa gaafa Doktor Gammachu akka naannoo kennatti akka ganda kennatti fadhiidoo jechuun hindoo fardaa jechuudha wallahi fardoo sanuuf hindoo farda ganyaa gugurdaa kana farda gugurdaa kana jechuudha. Mee wallahi ayyee sooraalleen xiinxalattaa kennu fadhiidoo jechuun fincaan dubartii ganama subiiti naannaa kennatti kaa'amu. Aboon arrabsinaa kaasishe waddanii. Fadhi do akkamitti darrabse nama maqaa keetiin si waamaa jirra. Wallahi billahi na dhageeffadha. Yoo jiraadhee fuudheef jechaadha maqaa ilma kee intalatti yaallee fadhi doodha. A'uudhu billahi. Anam osoo akkana arraba akkanaan arrabse. Osoo nagaafatu yoo osoo baate bakka baqiidha. Waan balleessid naa deebiseera. Waanuma xiqqoodha wallahi. Kiyya waanuma xiqqoodha homaan beeku guyyama takkitti waanuma achi galchen beeku ana wallahi billahi kiyya salphaadha waalleen balleessine. Ay moder. Jogar. Wayye. Mala bo jaajiji. Daaraa keessatti nama na hidhaa keessatti ilaalaa kunoo. Jaajiji mana ijaarame dhumati keessa teetta Jogar. Dhugama dhila dhugaa jiru isinitti muu. Wallahi mana hidhaa keessa jirra kun olaa laala. Keessatti kana waa nyaadhee kee. Ina gartanii kun. Tabate yaaki. Bakka biraatti na hidhanii koobee Jogar na bakka biraa. Kana gabbeen ni garsiise ijoolleen jiddee jiifti osoo gadi bee gurbaa kana ni garsiise. Sila qoy mana dhumatiin keessa taate. Abba mana dhumatiin maali mana hidhaa keessa. Awwa namni kuma lamaa kun fooloo na godha namni fooloo na raan qabne TikTokin kiyya duniyaa akiraan agatee tare. Jazbaa way. Ay wayne. Murtii na dikkeesse barabbo murtii na dikkeesse. Jogar banna amma akkas na goote ati anaa birrii guuruu kee faaxirra fiiddee dhuftee laafii seente banna amma akkas barbaachise. Koi gaming kian lagi ni moti berafu video mau rapni maaf na warabina. TikTok kuma takkatti tanaan si horaa baaree TikTok na agarsiisa. Mati to jadi tenar kira profile accounting kuno na de. Jia to kuna ada biana gaming kana tapi tu ada follow koda. Na til mu aku mana yogo to marko. Sariyo gubate bar TikTok. Tokin gubate follow koda biya. Anu marra. Wallahi mati babi de mi janne la ada becho. Raka sama mati ya kana raka sama follow koda mi alta. Oh follow de bise. Anu marra raka saati hundi kesan warin kamne yechu. Anu marra raka saati unda follow koda. Undu masani itu yechu. Mami kanya tamma bo. Warin rang kamne nalle koda undu masani itu koda. Amma warroonni dulloonni tokko tokko ka afaan keessa meetira 90 uurraa gadi bu'a. Dulloota afaan guguddaa tokko dadhabe. Aboo gattaay baak aboo mucaan kun fayyaan aboo gattaay rabbi laali Jookar.
Mee maal goram? Goro dhiis badhee jira jedhe guyyaa sadii akka gaafa jawaar na laxxafeeti paantii hin godhanne ollaa deema. Abi ina gartami wallahi ada jarati wa tarkite uffatte jiran yoo teetu sin dabbaru sin qabu illeensa siiseena sitti noo'u wallahi billa jarana ada jarati wa beete godhatti ila malala akkanti kana illee ofirraa ta'u meelala badhadhee lafa hunda guutee jiru amma tu surree ta'ee gartami dhiyootana mataa meeshaa kiyyaari akkanatti isa fuudhallee jedhina. Mee namni shirritii gurgurtan keessaan na dubbisa. Anillee shirritii bokkoon. Si ergiti ijoollee walloo bakka jirtutti. Bakka deemtu jiru. Innaa warri goddanyoota kiyyaa bubbee sagureetillee soora gandummaa kana of keessaa baasa. Gandummaan najisa wallahi. Shama. Bubbeen gandummaa qabeenyu siin jedha bu'aa sana saabaa wanta jedhameet. Bubbee dhiisime. Maal aboo takka Oromoo kutaa kudha tokko faarsitee beektaa Jawaarii farsii malee bubbee. Hosted yaa. Maa faartu mirga. Takka Jawaarii farsii malee waa faarsitee Isa mirga qaba isa mirga qaba waan natti tole faarsaa ganda namaa arrabsee beeka wololuun. No. Bye. Gandummaan maqaan. Wallahi Bayi gandummaa waama gandummaa kana keessaa baay'ee keenya numa osoo ijoollee teena kabaaftee wal kenituuti bee ani iidaatiin nama tumtee jirti ijoolleen teena wallahi billahi biidoo erganii bar jala erganii Jawaariin jala calalee nagate uun jala erge nama meeqa jala erge taayigar jala erge. Eda koy bubbee nama waan argadhe keessa waa takka koy mee jookaroo waa takka waa tana sinii ma chaarjiin irra cufaa jira waan argadhe keessa waa takka sinitti eega gandummaa keessaa bahe salaamaa geenye. Gandummaa keessaa yoo baate homa fedhanii yoo dalagan wanni fedhe yoo bade wanni takkasitti hin dhagahamu. Gandummaa keessa yoo jiraatte garuu yoo namni maqaa ganda keetiyyuu dhahe fiidee dhuftee mataa namaarra dhaabatte. Wala wayyuu hin qabdu ita mataa namaarra dhaabatte. Gandummaa keessaa yoo baate garuu uummata Oromoo kana akka takkatti yoo laalte homa fedhanii yoo dalagan dantaa hin qabaattu. Oromoo na taa'u kun kamiyaan Oromoo maa kunuu naa galuu diddeera. Guyyaa sii galu bubbeen dhahamuu qofa qooy bubbee achiin ga'ee dhufa. Qooy ka guyyaa iidaatiin nama to'e Jawaarii biraan ga'ee dhufa. TikTokii gubateetta TikTokii loogaatu goote. Nama zuudi yoo